Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon godina lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa fi Gullisoo keessatti tarkaanfii jabduu guyyaa lamaaf walitti aansuudhaan humnoota mootummaa gubbatti fudhachaa tureen injifannoo galmeessee jiraachuu beeksisee gootichi abdii sabaa waraanni bilisummaa Oromoo godina lixa Wallaggaa aanaa Ayiraa fi Gullisoo keessatti tarkaanfii jajjabduu waraana faashistii PP irratti fudhachuudhaan du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa gurguddoo irraa hiikee jiraachuu beeksisee tarkaanfii boonsaa koromii wallixa biiftuu Woboon aanaa Ayiraa bulchiinsa magaalaa Bondoowwoo keessatti mooraa waraana maafiyaa PP irratti fudhateen ammoo humna diinaa kan jedhu irraa ittisa biyyattiirraa hedduu isaanii barbadeessuudhaan hedduu madeessee tikoota waraanichaatis ammoo harkaan qabee jiraachuu Woboon ifoomsee tarkaanfii bulchiinsa magaalaa Bondoowwoo irratti ammoo fudhateenis qawwee danuudhaa fi rasaasa kumoota hedduudhaan lakkaaman bireeniidhaa fi akkasuma meeshaawwan biroo gurguddoos waraanni bilisummaa Oromoo Woboon humnoota raayyaa ittisa biyyattiirraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee jiraachuu himee kana malees waraanni bilisummaa Oromoo Woboon godinichuma aanaa Gullisoo keessatti waraana mootummaa faashistii PP Abiyyi Ahmad kan jedhu raayyaa ittisa biyyattii magaalaa Diillaarraa ammoo sakattaadhaaf bobbaatee magaalaa jalatti itti seenuudhaan ammoo rasaasaan dukkeerraa kaasuudhaan meeshaalee gurguddoon barbadeessee hedduu isaanii bakka irraa deebiin qabnetti erguudhaan hedduu ammoo madeessee achi keessaa baasee jiraachuus beeksisee jira. Tarkaanfii jabduu magaalaa Gullisoo kanatti fudhateenis waraanni bilisummaa Oromoo Woboon qawwee AKM hisaaban qabne rasaasa bireenii kumootaan lakkaa'amanii fi AKM akkasuma gama biraatiin meeshaawwan biroo gurguddoo waraanaatis ammoo dugda diinarraa hiikuudhaan qabsoodhaaf galii taasisuu Woboo bakkichaatis ibsanii jiru. Wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo Woboodhaa fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru. Baabiiftuurraa kaasuun hamma lixa biiftuu fi kaabaa fi kibbattis ammoo kan durii caalaa hammaachuudhaan gaggeeffamaa jira. Inumaatu ammoo kan jiddu galeessaa kan durii caalaa hammaachuudhaan Woboon mootummaa kokkee qabaa jiraachuu fi dirreewwan waraanaa hundarratti injifannoo gurguddoo gonfachuun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad Oromiyaa lafa awwaalcha isaanii gochaa jiraachuu kan beeksise tarkaanfii jajjabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun goleewwan Oromiyaa mara keessatti injifannoo boonsaa argadhe kan jedhes waraana bilisummaa Oromoo Woboodha. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon erga mariin nagaa fashalaa hedduula imala bilisummaa jalqabeen Oromiyaa dhuunfachuuf akka jiru beeksise. Woboon imala duula bilisummaatti dirqiidhaan kan nu dhiibaa jiru haala mootummaa gabroonfataa kanaati kan jedhe. Kuni ammoo filannoo keenya qofaas osoo hin taane dirqamas jechuudhaan lola ulfaataa meeshaalee gurguddoodhaan dabaalame gaggeessaa jiraachuu himee araara caalaa warra waraana filatee uleen teenya ammoo isaan rukutuuf jirti kan jedhan ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa lola hamaa amma gaggeessaa jiraniin lafa tarsiimoo lolaa taatee hedduu dhuunfachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo Woboon bakka hedduutti kaambiilee waraanaa fi magaalota marsuudhaan ajaja haleelii qofaa eeggachaa jira jechuudhaan warra xurumbaa waraanaa afuufan Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa fi duree Itoophiyaa muummee Abiyyi Ahmadiif carraan isa dhumaa kennamee jira jechuudhaan akeekkachiisuun isaanii dhagahame. Lolli hamaan lafoodhaa fi qilleensarraan jettiiwwan waraanaa helikoophtarootaan akkasumas dirooniidhaan Oromiyaa keessatti Woboodhaa fi mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa birgeediin hambaa aanoolee ammoo tarkaanfii laalessaa fudhanneen injifannoo argannee jirra kan jedhe. Woboon zoonii kibba baha Oromiyaa lola jabaa aanootaa fi gandoota baadiyyaa hedduu keessatti gaggeessee waraana mootummaa Abiyyi Ahmad humna diinaati kan jedhuun akka baala mukaatti harcaasuun injifannoowwan gurguddoo gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Fiild Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa galalchaa diroonii diina Itoophiyaa fi Woboon balleessuuf malee
biyyootitti akka qabnu agarsiisuudhaaf hin binne ittiin balleessina woboo lola ammoo ni dandeenya jedhaniiti seena woboo waan ta'eef jecha haa danda'anii rukutaa jirra jedhaniis ammoo kilaashii qofaan hin lollu jedhana. Woboon kibba Oromiyaatti ammoo lola guddaa guyyaa lamaaf walitti aansuudhaan gaggeesseen waraana kumaa ol barbadeessuudhaan hedduu boojuudhaan mootummaa Jeneraal Bireetis naasisee jira. Kuni ammoo kan ta'e osuma diroonii fiildi maarshaal Jeneraal Bireen ittiin dhaadatan jiruu fi akkasuma xiyyaarri lolaa jeetti meeg 29 fi helikoophtaroonni jiranii kibba Oromiyaatti. Woboon ammoo humnoota Jeneraal Biree kanas gudii godhe. Wataaddarri Jeneraal Biree Juulaa kibba Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromoo woboo loluudhaaf ammoo dhaqe guutumattuu nyaadhamuudhaan woboodhaan barbadaa'e. Meeshaa gurguddoodha haga xixinnaatti ammoo woboodhaafis dabarsee kennuudhaan kan harka yoo kennatu hedduu isaanii ammoo woboon dikee Oromiyaa gochuudhaan qumaara hamaa muummee Abiyyii fi Jeneraal Bireetis nyaatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon zoonii kibbaa Gujii baa keessa socho'u tarkaanfii ilaalessaa humna weerartuu diinaa irratti fudhadhe jedheen. Woboon kibba Oromiyaadha lola ulfaataa guyyaa kaleessarraa eegaluudhaan hanga guyyaa har'aan tanaatti gaggeessaa turen godina Gujii bahaa aanaa Goorodoolaa keessatti ammoo tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen woboon injifannoolee cululuqoo ammoo galmeessuudhaan meeshaalee humni raayyaa ittisa biyya Abiyyi amma baattee dhufte dugda isheerraa hiikuudhaan galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galchuu yoo beeksisu booji'amtoota dabalatee meeshaalee gurguddoo hedduu harkaa dhuunfachuus beeksisee jira. Dabalataanis woboon humna weerartuu jedhuun raayyaa ittisa biyya hedduu du'aan adabuudhaan loltoota 70 ol ammoo fayyatti yoo boojuu lola kaleessarraa hanga guyyaa har'aan tanaatti gaggeessaa jiruun 300 ol ammoo bakka irraa deebiin qabnetti erguudhaan barbadeessuudhaan madoonis 260 ol akka taate kana hunduma ammootu waraanni mootummaa dhiisanii baqachuusa ajajaa woboo bakkichaattis beeksisanii jiru. Tarkaanfiin gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon fudhatu hamma bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaattis itti fufa kan jedhan ajajaa woboo naannichaa humni isaanii diinarratti injifannoo gonfachuun naasise sabichas abdachiisu himuudhaan haga bilisummaatti loluudhaafis akka jiran imanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon bifa kanaan ammoo dhaadannoo Jeneraal Bireetii fi Abiyyi waan hojii dhabsiisaa jiru fakkaata. Kan isaan ammoo woboo balleessuuf jirra jechuudhaan dhaadatana. Woboon jiddu galeessattis ibiddaan ammoo waadaan jira kan jedhe waraanni mootummaa ammoo baqachuudhaan awwaara kaasaa jiraachuunis himamee jira. Wal waraansi woboo fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru kan durii caalaa jabaachuudhaan ammoo hammaate guutuu biyyattii keessatti itti fufee jira. Lixa Oromiyaattis ammoo humnoonni mootummaadha yeroo mariin Tanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture woboo balleessuudhaaf ammoo lixa Oromiyaatti geeffamaa turan achi buuteen isaaniitis hin baramne. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon yeroo mootummaan lafoo fi qilleensaa woboo rukutaatiin jira harkaan kannachiisa jechuudhaan ammoo dhaadachaa jirutti injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuu kan beeksise. Jiddu galeessa Oromiyaattis ammoo tarkaanfii jajjabduu fudhachuudhaan woboon dubbii fiildi maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa yookaan ammoo Biree jechuudhaan kan beekaman woboo balleessuuf jirra lafoo fi qilleensaan itti duullee daaraa bubbeen fuute godhuuf jirra jechuun ammoo dhaadatan hojiin ala godhuudhaan tarkaanfii jajjabduu fudhachaa jiraniin hojiidhaan ammoo diina keenyattis injifannoo keenyan sabatti ammoo mul'isaa jirra jechuudhaan fuulduratti adeemaa jiraachuu fi imala bilisummaa jalqabne hamma galmaan geenyutti duubatti deebiin hin jirus kan jedhe woboon ammoo tarkaanfiiwwan jajjabduu fudhachaa jiruun injifannoo gonfachuudhaan diina isaa biyyatti makaa jiraachuus beeksisee jira. Miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa hedduun godina Arsii bahaa qellam Wallaggaa fi Gujii lixaa keessatti iddoo lolli hamaan itti gaggeeffamaa jirutti waraana bilisummaa Oromoo wobootti makaman keessahuu ilmaan Oromoo humnaa fi gowwoomsaadhaan qabamanii gara mooraa leenjii waraana bilisiginnaa geeffaman qawweedhaa fi hidhannoo waliin mootummaa biyyaa magganuudhaan gooticha waraana bilisummaa Oromoo wobootti makamaa jiru. Miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaadhaa godina Arsii bahaa
aanaa jaajurraa hidhannoo guutuu wali wabotti makamanii jiraachuu kutaa waraana bilisummaa Oromoo Arsii Bahaa beeksisee jira. Waraanni raayyaa ittisa Itoophiyaa kun mootummaa ganuu itti fufuun adoolessa 12 eegalanii hanga guyyaa har'aan tana adoolessa 15tti godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii fi Gaa'oo Qebbeerraa miseensonni raayyaa ittisa hedduu ta'an qawwee keemmii Turkii fi rasaasa hedduu bombii dabalatee hidhannoo guutuu waliin mooraa raayyaa ittisa biyyaa kan WBO'n mooraa diinaa jedhuun keessaa baasuudhaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo WBO ittiin gabbisanii jiraachuu WBO'n hime.